Ashammar kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gongommii guyyaa guyyaatiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongommii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gongoma, walitti maal gongoma, akka biyya keenya Itoophiyaatti guyyaarraa maaltu gongomamaa wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allaan isaa dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti inni waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa taatee guyyaa guyyaatiin keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti raawwatamu qabadheen karaa Horni Miidiyaa guyyaa guyyaatiin isiniif dhiyaadha. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuus ni dandeessu. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan gongommii koo guyyaarraa egaa keessumaa guyyaarraa haasaa muummee ministeera Itoophiyaa godina Shawaa Lixaa Ambootti guyyaarraa taasisee akkasumas immoo lola naannoo Amaaraa guyyaarraa faannoo fi waraayyaa ittisa biyyaa keessatti gidduutti gaggeeffame irratti bakkoota garaagaraatti keessumaa kaampii waraana mootummaa irratti faannoon tarkaanfii fudhatee jiraachuun isaas beekamaadha. Isa kanas qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Dhumarratti Tigraay keessumaa Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti wal dhabdeen keessumaa gara Dr Abiy durfamuu irratti wal dhabdeen dudubbatamaa turuun ni yaadatama. Achirratti keessumaa lola gidduu kana Eritraa fi Itoophiyaa gidduutti immoo gareen Dr Abiy Eritraa wajjira walii galanii Itoophiyaa loluuf kan jedhu kun odeeffannoon jira. Isarrattis qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Dhumarratti Itoophiyaa fi Eritraan guyyaarraa maarra oolan kan jedhus isiniif dhiyaadheen jira yookaan qabadheen jira. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan immoo qabxii yaada koo isa bal'aatti yeroo darbu yookaan gongommii tokkoffaa guyyaarraa muummee ministeera Itoophiyaa guyyaarraa Amboo deemanii turuun ni yaadatama yookaan immoo achitti haasaa taasisanii jiru jechuudha. Guyyaarraa keessumaa warshaa xiitii kan Ambootti argamu guyyaarraa daawwatanii jiru jechuudha. Muummee ministeera Itoophiyaa achi keessatti keessumaa Ambootiin keessumaa warshaa meeshaa oomishu goona kan jedhu yookaan Amboo guyyaarraatti dudubbatanii jiru jechuudha. Kanaaf Amboo jajatanii jiru yookaan immoo deddeebiin uummata Amboof dhaadannoo gaggeessanii jiru jechuudha guyyaarraa. Egaa muummee ministeera Itoophiyaa gaafa waa tokko itti dhufu uummata gaafa bakka tokko deeman bakka sanatti yaada bal'aa yookaan yaada jajumsaa yookaan immoo yaada nama gammachiisu uummata sobuutu yookaan uummata akka uummata sanaaf hojjetan yookaan immoo akka uummata sanaaf dhugaa dubbatan itti dubbachuun kan beekaman jechuudha. Kanaaf guyyaarraas Amboo deemanii yaada bal'aa haasa'anii jiru yookaan uummata Amboo sobuun isaanii waan hafe hin fakkaatu. Egaa achi keessatti guyyaarraa keessumaa Ambootti kan isaan dubbatan warshaa xiitii Amboo erga daawwatanii booddee Amboo warshaa yookaan warshaa meeshaa guddaa goona kan jedhuun erga dubbatanii booddee Itoophiyaa keessatti meeshaa gurguddaatu oomishamaa jira kan jedhu guyyaa har'aa dubbatanii jiru jechuudha. Egaa achi keessatti meeshaa akka rasaasa dabalatee rasaasni illee yeroo dheeraaf hojjetamaa turuun ni yaadatama Itoophiyaa keessatti. Amma garuu sarara darbee kilaashiinis hojjetamaa turuun ni yaadatama. Amma sadarkaa snaayiperii akkasumas immoo bireenii fi diishkaa akkasumas immoo meeshaa akka Z23 fa'aa waan akkasii oomishaa jirra kan jedhu guyyaarraa Ambootti dubbatanii jiru muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kun hammam dhugaadha kan jedhu uummata keenya Itoophiyaa hunda waan nu gaafachuun sun waan hafu miti. Egaa yeroo irra deddeebiin kana oomishne irra yookaan kana goone irra jedhanii yeroo baay'ee irra deddeebiin dubbachaa turuun ni yaadatama. Garuu guyyaarraa wanti amma dhuguma bireenii snaayiperii akkasumas immoo diishkaa 23 kun Itoophiyaa keessatti oomishamaa kan jedhu kun hunduma keenyaaf gaaffiidha. Maaliif wanta goone irra jedhu waan beekamu waan ta'eef kun waan haaraa yookaan immoo oduu haaraadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf Itoophiyaa keessatti meeshaan akkasii oomishamuu isaa kun sadarkaa dhagahamee hin beeknetti guyyaarraa karaa muummee ministeera Itoophiyaa dhagahameera jechuudha. Isarra darbee snaayiperii bireenii fi akkasumas diishkaa fi kanneen kana fakkaatan hundumaa biyya keenya Itoophiyaa irra darbee biyyoota ollaaf akkasumas biyyoota garaagaraaf itti gurguraa jirra doolaaraan kan jedhu guyyaa har'aa muummee ministeera Itoophiyaa dubbatanii jiru. Egaa wanti kun dhuguma wal nama gaafachiisa. Meeshaa akkasii oomishuu miti qamadii Itoophiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti oomishne irraa biyya alaatti gashuun hafeera jedhanii irra deddeebiin karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee dubbachaa turuun ni yaadatama. Qamadiin Itoophiyaa keessatti oomishame iyyuu kun ummatan tajaajilin bakkoota garaagaraatti biyya alaatti feena otoo jechaa jiranii yookaan biyya alaa fayyadaa jirra otoo jedhanii uummanni miliyoonaan lakkaa'amu Itoophiyaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti beelaaf saaxilamaa jiraachuun beekamaadha. Qamadicha siin agarree kan uummata tajaajilee garuu bakkoota garaagaraatti yookaan miidiyaatti baan yeroo isaan oomishneera kuntaala amma kanaa yookaan immoo kiloogiraama amma kanaa oomishne biyya alaa gashuu dhiisneera yookaan immoo baajata amma kanaa qabneerra uummataaf kan jedhu deddeebiin dubbachaa turuun ni yaadatama. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa qamadichis uummatan tajaajila uummanni
uummanni bakkoota garaagaraatti dararaa guddaa argaa jira jechuudha. Ammas guyyaa har'aa muummee ministeera Itoophiyaa bireenii snaayiparii fi akkasumas diishkaa fi meeshaa garaagaraa Itoophiyaa keessatti oomishaa jirra akkasumas isarra Itoophiyaa irra darbee biyyoota ollaa gurguraa jirra doolaaraan kan jedhu guyyaa irraa dubbatanii kun egaa hammam dhugaadha kan jedhu egaa biyya keenya ol nagaafachiisa. Kanaaf egaa meeshaan akkasitti hojjetamu kun egaa biyyoota biraa lolatoon taane uummata qulqulluu fi uummata nagaa Itoophiyaa keessa jiru bakkoota garaagaraatti isaaniif kan hojjetamaa jiruu fi isaanumaan ittiin rukutuu fi akka ta'e beekamaadha. Maalumaafuu wanti amma muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa irraa Ambootti dubbatan kun hammam dhugaadha kan jedhu hunduma keenyaaf gaaffii ta'uu mala. Egaa qabxii koo lammaffaatti yeroo darbu gaa lolli naannoo Amaaraa fi Faannoo keessumaa gidduu kana yookaan immoo irra deddeebiin lolli isaanii hammaataa dhufaa jiraachuun beekamaadha. Faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa yookaan makalaakaan jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo bakkoota garaagaraa keessumaa naannoo Amaaraa keessatti lolli hamaan gaggeeffamee jira. Keessumaa Faannoo balleessineerra yookaan immoo akka isheen waliin kaanitti ajjeesneerra fixneerra warra kaan hoogganaa isaanii harkaan qabneerra jedhanii guyyaa lama dubbataa turuun isaanii ni yaadatama gara Gondoritti jechuudha. Hoogganaanis waan qabameen fakkaatu har'a bakkoota garaagaraa keessatti kaampii waraana mootummaa yookaan kaampii raayyaa ittisa biyyaa keessatti Faannoon tarkaanfii fudhachaa turuun isaanii yaadatama guyyaa har'aa jechuudha. Bakkoota garaagaraatti miidhaa guddaan qaqqabee jira jechuudha raayyaa ittisa biyyaas. Akkasumas irra deddeebiin garuma Faannootiin yeroo raayyaa ittisa biyyaa balleessineerra ajjeesneerra yeroo jedhu dhaadannoon bahaa jiraachuunis mul'ata. Kanaaf guyyaa har'aa bakkoota garaagaraatti keessumaa Faannoon kaampii waraana mootummaa irratti fudhateen kaampii baay'ee akka rukutee dhagahamaa jira. Gama raayyaa ittisa biyyaatiinis immoo jajjabinni akka jiruu fi akkasumas immoo Faannoo kan harkaan qabnee fixaa jira yookaan immoo ajjeesneerra kan jedhu guyyaa har'aas bahee jira. Kanaaf siyaasni Faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu jirus fala dhabuunsaa kunis uummata biratti gaaffii kaasuunsaa waan hafuun fakkaatu. Kanaaf wanti amma ta'amaa jiru keessumaa naannoo Amaaraa keessatti daran ulfaataa jira. Gama Tigraayitti yeroo darbu Tigraay fi mootummaa federaalaa keessumaatti guyyaa kaleessa naannoo Tigraay keessatti pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay jedhanii Dr Gabrtsoon Gabra Mikaa'el muuduun ni yaadatama. Kanaaf achi keessatti irra deddeebiin keessumaa Geetaachoo Raddaa jira yeroo isaan aangoo irratti wal lolaa turan ni mul'ata. Egaa mootummaa yeroo kan ta'e Geetaachoo Raddaa muummee ministeera Itoophiyaatiin muudamee kan Tigraay imale isarra gidduutti Dr Gabrtsoon gidduutti wal dhabdeen jiraachaa turuun ni yaadatama yookaan fiilmi isaanii dhuma dhabeera jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessa warreen Dr Gabrtsoon Gabra Mikaa'eliitiin durfama yookaan isa jalatti hoogganame yookaan miseensi Dr Gabrtsoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii mootummaa Tigraay godhanii muudanii jiru jechuudha Dr Gabrtsooniin. Kanaaf kanarratti mootummaan immoo akka Tigraay fi keessumaa warri Gabrtsoonii fi warri Eertiraa walii galanii Itoophiyaa fi lolu yookaan Itoophiyaa loluuf jiru kan jedhu qoqqobbiin gadi bahaa jiraachuun isaas mul'ataa jira. Garuu Dr Gabrtsoon Gabra Mikaa'el guyyaa irraa ibsa baaseen immoo nuti mootummaa Eertiraa wajjin lolan qabnu walitti dhufeenya qabnu mootummaa Itoophiyaas immoo hin lollu kun jechaadha yookaan immoo qoosaadha kan jedhuun deebisanii jiru jechuudha. Kanaaf wanti amma jiru keessumaa achi jidduutti wal dhabdeen jiru uummata Tigraayiif nagaa dhowwachuun isaa waan hafe miti. Dhumarratti Eertiraa fi Itoophiyaan guyyaa irraa oolmaan isaanii daran ammas lollaaf qophaa'aa jiraachuun mul'achaati jira jechuudha. Eertiraa keessatti oolmaa Eertiraa irraa yeroon jalqabu Eertiraa keessatti akka dirooniin Itoophiyaan diroonii qabaachuu yookaan dirooniitiin loluuf yookaan dirooniitti qophaa'aa jiraachuun ishee beekamaadha. Isaanis ibsa baasanii jiru jechuudha Firdi Maarshaal Biraanuu Juulaa. Kanaaf Itoophiyaan diroonii qabaachuun ishee Eertiraa waan beektuu fi akkaataa dirooniin yeroo Eertiraa rukutu akkaataa xiitii yookaan rasaasa diroonii sana fashalaa'u meeshaa hojjetachaa jiru yookaan immoo irratti yaadaa jiraachuunis gama isaaniitiin ibsi bahee jira jechuudha. Kanaaf dirooniin yeroo Eertiraa rukutu yookaan Itoophiyaa yeroo isheen Eertiraa rukutu dirooniitiin jechuudha meeshaan sun yookaan immoo rasaasa sana akka fashaleessuuf meeshaan hojjetamaa jira kan jedhu gama isaaniitiin bahee jira. Akkasumas Tigraay keessa Eertiraa keessatti guyyaa kaleessa waraana achi keessatti yeroo erga Dr Gabrtsoon erga Abiy wajjirra wal dhabanii booddee waraana guyyaa kaleessa leenjisanii jiru yookaan immoo eebbisiisanii jiru jechuudha warri Eertiraa. Guyyuma muraasatti yookaan torbee muraasatti erguma Abiy wajjin wal dhabanii booddee waraanni Eertiraa leenji'ee kaleessa eebbifamee jira jechuudha. Kanaaf achi keessatti dhukaasni qoqqopheera jiraachuunis mul'ataati jira. Duri keessumaa gara lolli miilanaa yookaan immoo lolli Eertiraa fi Itoophiyaa kan walitti yookaan immoo lolli kun jalqabama kan jedhamaa jiru karaa Affaar ta'uunsaa amma dhagahamaa jira jechuudha. Kanaaf daandiin Affaar keessa yookaan gara Eertiraatti imalsiisu kan hin jirree fi amma gidduu kana daandiin karaa Affaar keessa gara Eertiraatti geessu hojjetamaa jiraachuunis argamaa jira yookaan immoo gadi bahaa jira jechuudha. Kanaaf gama Tigraay keessattis Tigraay mootummaan yookaan ministeerri Itoophiyaa Tigraay waan hin amannee fi Tigraay amanuu dhiisee yookaan meeshaa gurguddaa achi keessatti dhiisuu waan hin barbaanneef lolli kun karaa Affaar gaggeeffamuusaa waan
fuun fakkaatu kan amma irra deemaa jiramuun jechuudha. Kanaaf gaa ulaa galaanaa kun keessuma karaa asab kan keenya kan jedhu gaa muummee ministeera Itoophiyaa yookaan ulaa galaanaa karaa asab kan keenya waan ta'eef argachuu qabna kan jedhu irra deebii dubbatachaa turuunis ni yaadatama. Yeroo darbe mootummaa Somaaliyaa wajjirraa dudubbatanii turuun ni yaadatama yookaan irratti walii galanii turuun ni yaadatama. Kanaaf lolli amma gaggeeffame jedhamee yaadamu yookaan immoo lolli Eertiraa fi Itoophiyaa jalqaba jedhamee kan yaadamu karaa Affaar ta'uunsaas dubbatamaati jira. Isarra darbee keessumaa warreen Birgeedii Ahmed warreen muummee Isaayaas Afeworqii warri jibba yookaan immoo sabaan warri Eertiraa ta'an keessumaa biyyoota garaagaraa irraa walitti dhufanii keessumaa Affaar keessatti leenjaa jiraachuun beekamaadha. Keessumaa Itoophiyaa keessatti immoo Finfinneetti biiroo banatanii jiru jechuudha. Biiroo lama. Kanaaf muummee ministeera Itoophiyaa wajjin walii galanii Affaaritti leenjii fudhatanii jiru yookaan leenjiirra jiru hanga guyyaa ammaatti jechuudha. Kanaaf lolli kun karaa Affaar jalqabamuusaa waan hafuun fakkaatu walii galtee Birgeedii Ahmed warra Isaayaas fi Afeworqii lolanii fi karaa muummee ministeera Itoophiyaa loltoonni achitti imalaa jiraachuun mul'ataati jira. Akkasumas meeshaa gurguddaan gara Affaaritti imalee jira kan Itoophiyaa jechuudha. Lolli kun haalaan qophiirra jiraachuunis beekamaadha. Gama lamaaniinuu qophii xumuranii jiru. Lolli kun yoom akka jalqabu hangammaatti baramuu baatus wal dhabdeen isaanii haalaan itti fufee jira jechuudha. Dhumarratti kanan jechuu barbaadu keessumaa guyyaa har'aa immoo ibsa karaa Pirofeesar Marraa Guddinaa baheeni keessumaa warri kaabaa maaltu isaan rakkise yookaan maaltu isaan dhibe walii galtee nuti gidduutti goonu kan jedhu gama isaaniitiin qeenyi bahee jira jecha yookaan immoo of eeggannoo gochuu qabu kan jedhu karaa Pirofeesar Marraa Guddinaa guyyaa har'aa bahee jira. Keessumaa yeroo muraasa tasitti abaa'oo karaa nagaa fi kaafaawwan Finfinneetti walgahii gaggeessaa turu yookaan immoo karaa nagaatiin Oromiyaa keessatti nagaan akka bu'uuf dubbachaa turuun yookaan irratti walii galaa turuun isaanii yaadatama. Kana keessatti keessumaa biyya keenyaaf nagaa hawwina waan ta'eef nuyi biyya keenyaaf nagaa buusuuf ni mari'anna kan jedhu karaa Pirofeesar Marraa Guddinaa guyyaa har'aa bahus bakkoota garaagaraatti qeeqni irratti ka'aa turuun ni yaadatama. Keessumaa abaa'oo karaa nagaaf kaafaa'oo ammaa jechuudha. Kana irratti isaaniin wanti rakkisan jiru wanta jalqaba akka wanta amma jalqabnee abdii kutachuu hin qabnu dhuma isaa ilaaluu qabdu malee jalqaba isaa ilaaluu hin qabdan kan jedhu dubbatamee jira. Kanaaf miseensota kaafaa'oo keessaas miseensota adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo miseensota abaa'oo karaa nagaa keessa yaanni fi akkasumas qeeqni guddaan gama paartiilee lamaan irratti ka'aa jiraachuunis mul'achaati jira hanga guyyaa har'aati. Kanaaf Pirofeesar Marraan guyyaa har'aa nuyi walgahii keenya yookaan marii keenya tuffachuun qabdanii jalqaba keenya otoo hin taane dhuma keenya ilaaluu qabdu. Kanaaf of qusachuu qabdu kan jedhu akeekkachiisa dabarsanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gongommii koo guyyaa har'aa keessumaa taatee biyya keenya Itoophiyaa keessatti raawwatamuuf akkasumas immoo biyyoota ollaatti raawwatamaa oole kan hangammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan ture Allalisaa Dhaabati. Qophii gongommii biraan hanga walitti deemtu immoo qophii Horni Miidiyaa fa'aa waliin immoo turtii gaarii qabaadhaa.